Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamar kafuni kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota channel Oro 360 akkasumas warri gara page Oro 360tiin hordoftan abba biyya mee gara keessanitti yoo dhufu mee isinis walii galatti rakkoo ummanni keenya akka Oromootti daangaalee Sumaalee wal daangessu kana keessatti keessa jiru gadi bu'inaanis akka hordofaa jirtanis waan beekuufi mee rakkoo kana akkamitti ummata keenya ka Oromoo ka qajeelatti kuban qabneef akkamitti ibsitan mee rakkoo keenya ummanni daangaanis lolaanis hongeenis keessa jiru kana. Tole Usmaan rakkoo ummata keenya beeytaa nuyi qaaman keessa turre ummata kana qaaman keessa turre keessa bobba'aa turre keessa jiraanne keessattuu ummata amma naannoo asiin Harargee keessa ummata Harar kana keessa jiraanne dabri ummata Baalee keessa jiraanne ummata Booranaa fi Gujii bobba'aadhaan keessa turre waraanni keenya keessa jiraachaa turre lafa kana keessa qaaman keessa turre yeroo nuyi keessa turretti dhugaadha yeroo dura osoo wayyaaneen hin dhufiniin dura Ugaadenis achi dabree dhufee yeroo bonni itti jabaatu gaala isaa fidee lafa keenya keessa bobba'aa yeroo lafa ummata keenya keessa bobba'u ummata keenya kadhatee keessa dhufa argitee gosa adda addaa himatee kun Wacaalee himataa kun Karaara himataa kun Karrayyuu himataa kun Raayyaa himataa kun Raayituu himataa bifa kanaan dhufee magantaa ummata kana seenee dhufa hooganna asitti ba'ee gaalli isaa gabbatee fi gadiin gammoojjii roobee jedhe nama ajjeesee deema. Yeroo dhufu kana ammoo bakka muka hundatti sumudaa godha. Eela hunda maqaa isaatitti jijjiira. Haala akkanaatiin deemaa ture haa ta'u akkasittuu ta'ee ummata keenya in sodaata ture. Ummanni keenya ofirraa isa dhoorgatu. Argitee amma hoo kara gamaa kara Baalee kara Hararoo fudhanne lafa qumbii kana ummanni keenya ummanni Aaniyyaa haga dhaqee waldaa Ererii fi Mojoo ga'utti qotaa ture. Qumbii kana gubbaa haga gaara Leencaa Wiixxuu ga'utti ummanni kun lafa bal'aa kana keessa horii isaa tikfataa ture. Yeroo garaatitti Ugaadeen of ijaaree hoo dhufu ummanni kun lolee ofirraa dhoorgee lafa isaa kana daangaa isaa kabachiisee jiraata. Maa irratti akkuma siin jedhe Tigiroonni dhufnaan Tigiroonni warra Somaalota waraana leenjiftee waraana Liyyuu Haayilii Somaalee jedhanii Ingiliziitu leenjisee waraana kana leenjisanii qawwee itti hidhanii damooza baasanii fi 500 geejjiraadhaa baasanii ummata kanarratti jalaa gubbaadhaa isaantu itti duulaa jalaa immoo Ugaadeniin itti ol duulchisuu eegalan. Haala kanaan baay'ee ummata keenya miidhaa turanii yeroo waraanni keenya keessa ture rakkoo kana ummanni keenya fi waraanni keenya waltin isee wal qabatee rakkoo jala diinni itti ol duulchisu kanas ta'e kan gubbaa itti duulamu kanas ofirraa ittisaa ture. Eega waraanni keenya immoo keessaa ba'e ummata keenya hadiyyoo argatanii keessattuu ummata keenya Aaniyyaa nama hedduu irraa fixanii reeffa isaa akka qoraanii walirratti tuulanii lafa kana hunda sadarkaa qabatan ga'a jechuudha. Akkasumatti gamana Asbaaniitis Baaleetti soo ta'e lafa sila kololoo kan harree kololoo kan nuyi duraan kaampii dubbee keenya godhannee keessa jiraannu kana ol dhufanii lafa sila duraan qubsuma ummata keenyaa lafa akkuma reefu kaasetti lafa loonii lafa gaalaa lafa ra'ee lafa dammaa kana Ugaadeen qabattee gargaarsa Tigreetiin naannoo 5tti gadi muranii naannoo 5 jedhanii achi bira dabraniitis lafa amma Raayyaa fi gosoonni Oromoo kan biraa Bullaallaa Karrayyuudhaa Feejjadhaa kuni qubatu kanallee haga dhufee Sawweena ga'utti gadi muranii qubsuma ummata keenyaa kan Qillisaa kana kan Jaarraa Abbayyii kana kan naannawaa kana fuudhanii Ugaadenii kennuun akkasumatti lafa Oromoonni Raayituu keessa jirullee gaara Galbii kana gadi muranii haga Bara Diimtuu ga'utti Ugaadenii kennuun raasaa daawwee raasaa muranii Ugaadenii kennuudhaan haga ol dhufee kinoo naannoo amma yaallan kaasan naannoo Okkoltuu fi Barraa kana ga'utti naannoo 5ffaa jedhamee lafa silaa qubsuma bal'aa gammoojjii Baalee guutumatti
naannoo shanaffaatti lakkaa'utu jira. Kanaan kaa Ugaaden gargaarsa tumsaa Tigreedhaa argatee meeshaa hidhatee nama keenya kan meeshaa qaburraa hiikanii kan waan kanarratti dhaqee falmatu qabanii hidhanii yookaan immoo hin ajjeesanii waraana Tigree of keessa kaa'ee Tigroonni isaan keessa jiraate lafa gammoojjii keenya qabatee uummanni keenya bifa kanaan diina jalatti cabee ona isaatirraa buqqa'ee beelaf saaxilamuu ga'e. Rakkoon hongee rakkoon roobni dhabamuu durillee hin jira. Roobni dhabamuu kanaan uummanni keenya waan miidhameen qabu gaafa nuyi keessa jirru uummanni kuni beela ni matu. Dhugaa Rabbi hoo kan dubbannu ta'e gammoojjiin kuni bara roobni irraa dhabamee rakkoon roobaa jiraatullee maal godha hoo jenne akkuma reefu ibsetti namni kuni gaala gabbataa qalee dhadhaa horii raraasee wannoo jedhee fi damma qabbanaa kana walitti surreelee guuttatee kanaan ijoolleen isaanii bahanii kanaan nama isatti dhufullee keessummeessaa gaafa immoo keessummaan sadarkaa qorii bira dabartee ra'een qoriidha jedhanii ra'eedhaan nama bulchantu maaletta ra'eetiin nama bulchan hoo ra'eetuma bira dabran hookaa sangaa loonii hookaa maseena loonii san bira hoo dabre gaalan nama bulchu turan. Nuyi waraanan keessa bobbaanee waan beela jedhu uummanni kun tasallee quban qabu asii ka'ee haga Sarar gahutti asii ka'ee haga Qaachan gahutti keessa bobba'aa turre. Kinnoo Harar irraa kaasnee lafa kana hunda keessa deemaa turre. Beela waan jedhamu rakkoo waan jedhamu harka namaa eeggachuu waan jedhamu midhaan gargaarsaa wanni jedhu kuni tasumaan jiru ture. Amma maayii kanatti ummata keenya eega humni wayyaaneedhaa kun humni Tigree kuni ummata keenya gubbaadhanis waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftan waraana bilisummaa Oromoo gargaartan isin keessa jira jedhanii namoota beekamoo namoota dhageettii qaban hunda keessaa hidhaatti guuranii kaan ofii hoofixan jalaa immoo waraanni Somaaleedhaa kan leenjisan kun achi ol bahee naannoo kililii shaniitti jedhee ummata keenya ajjeesuudhaan ummata keenya saamuudhaan ummanni keenya akka rakkoo jalatti kufu akka rakkoo saaxilamu godhame. Rakkoo uumaa osoo hin ta'in rakkoo namni uumetu ummata keenya alatti hambise jechuudha. Rakkoo uumaa gaafa ona ofiitirra jiru gaafa gaagura isaa qabu gaafa nagahummaa isaa qabu hoo haga fedhellee roobni dhabame waan silaa qabuun keessa qaxxaamura ture. Damma qabaa, ra'ee qabaa, gaala qabaa haga fedhellee bonni hoo dhufe isan danda'u ture. Uummanni kun saniin hawataa ture. Garuu eegaa ona isaatirraa ka'e eegaa ummanni isaa namni silaa isa keessa jiru jaynoonni isaanii hayyoonni isaanii keessa ajjeefamanii lafa isaatirraa kaafamee ummanni kuni waa hundaafuu saaxilamuu danda'ee beela himachuun dhufe jechuudha. Irra guddaa wanni kun ganna 10 asi wanni kuni kan as dhufe keessumattu jalqabni isaa eega Tigreen dhuftee biyya keenya seentee 1992 asi kan inni eegale rakkoo kana saaxilamuu adaduma buluun adaduma oolee wannoo jedhuun wanni kuni ummata keenya muka jalatti galchuu fi jiruun ummata keenya bakkarraa socho'ee waan horii qabu dhabee sadarkaa itti harka namaa eeggatu ga'e jechuudha. Rakkoo kanaati jira. Rakkoo kana immoo mootummaan amma dhiyoo kana dhufe kan bara 4 as dhufellee rakkoo ummata keenya kana hubatee jiru. Mootummaa dhiisi ummatummaan keenya rakkoo ummata gammoojjii kana maali kan ummata keenya sadarkaa kanaan ga'e jedhee namni hubatee jiru. Ala kana ummanni keenya beela yoo jedhan waan ummata keenya horii guureen namni dhaqee harcee duratti gannaqa yookaan midhaan duratti gannaqa midhaan kuni baatii 2-3 irra nyaatan. Sambooda namni keenya ona isaatitti hin deebinee qubsuma isaatitti hin deebinee horiin harkaa dhumee deebi'eetuma harka namaa eeggata jechuudha. Amala gargaarsi kennamu kuni gargaarsa ummata keenya kadhattuu godhee amala balleessu malee gargaarsa ummata keenya ona isaatitti deebisee qubsuma isaatitti deebisee lafa isaatirratti deebisee akka inni gadi dhaabbatee roorroo ofirraa dhoorgatee bonnillee hoo dhufe lafa isaatirratti deebi'ee jiraatee gaagura isaa hidhatee jiraatu kan godhuumi. Kanaafuu wanni kun rakkoon silaa amma ummanni keenya bakkayyuu himatu kuni. Mee Haaji rakkoo waliigalaa ummata keenya ka buqqise rakkoo waraanaa fi rakkoo hongee uumamaatis eega ta'e furmaanni rakkoo kana akkamitti dhufuu danda'amee rakkoo kana furuudhaaf ummata keenyas ta'ee mootummaa maal godhuu qaba? Mee rakkoo ummanni kun keessa jirullee akka quba qabdanii guutuu isaa
ummanni keenya lafa kana kamiinirraa akka buqqa'es guutuu isaa waan quba qabdaniif jecha waan lafa kanattis dhalattanii qabsoo keessas godhaa turtaniifillee jecha akkasuma waan ilmaan keessan maatimmaan keessanis achi keessa jiraniif jecha mee rakkoo kanallee walumaa gala rakkoo kanaatitti illee nuu ibsaatii rakkoo kanaafillee akkamitti furmaanni argamuu akka danda'u nuuf ibsaamee hordoftoota kennaaf. Rakkoon jiru rakkoon haasawaan dhumatu miti. Rakkoon rakkoo dalagaan dhumatu. Rakkoo dalagaan dhumatu malee rakkoo haasawaa hin dabarte addunyaan amma jiran. Rakkoon teennata Oromoo lafa Oromiyaatiif ta'u uummata Oromootii fi haasawa walii waa jedhan ta'aa qabataniif waan kana hin dabartee wanni amma jira. Tattaaffii akkamitti keessaa baanee dalayna jechuu sanuma wanni amma jiraati. San ammoo karaa lamaan yoo dalagamtee karaa lamaan sanirratti yoo dalayne ummanni keenya keessaa ba'a. Rakkoon tokko rakkoo kililii shanaffaa ka isiin ol fidde ka isiin dalaydee lafa fudhattee lafa itti rakaate yoo rakkoon lafa tanaa hiikamtee akka mootummaatti isiin hiiktee biyyi bakki irraa buqqaatetti irra deebite lafa seeqaa akkasiin qabdurra yoo isiin deebite namni qubate namni jiru bakka firra yoo deebi'e yoo gara mootummaan tana irra dalaydee ammoo artirra gargaarsa godhaniif yoo san irra deebite hiikama argatte yoo san ammoo dhabde hiikama dhabdi. Sun rakkoo mootummaati. Mootummaan duratti gara dhibaa jirti malee lafa dur fudhatamte ta gara Soomaleetiin fudhatamte ta Kililiin fudhatamte duratti dhayxee irra dalaydee lafti tunteenna jettee lafa Oromoo jettee duratti irratti hin dalayne irra deebitee haa dalaydu yoo isiin ummata hogganoota Oromoo taate yoo ummata biyyaa taate isii ta'a. Amma Soomalee fi Soomalee waa goonan jenne ka Oromoo finnan jenne namuu haqa fi barbaada haqa isaa akka kennaniif haqa fi irraa haqa isaanitti irraa fudhatame. Mee Soomalee lafa Soomalee hin barbaanne lafti Soomalee hargeelle cirrattee gadi baarre'e gode'e elkarree gadi arti'as Oromoo lafti Oromoota arti'asii irra deebitee waan isin irra laaltuuf hin qabdu. Dhugaa dhuftee haqa isaa nama siiti haa kennitu namni martuu haqa fi haa argatu. Nu Soomalee lafa siin barbaanne ummata Soomalee waliin qubachuu barbaanne ummata Islaamummaa waliin qabnu ummata wal fakkaanne ummata diinallee waliin qabnu ummata dheedha. Akka haqa keenya siin fudhattutti hin barbaannu haqa keenya barbaanna ummanni keenya haqa keenya argatu. Nama walti nayxee nama lafsan qubatu ka waliin qubatu lafatti kennitee siin kekkeettu kana mootummaan dhugatti irra deebitee mootummaan haa dalagdu. Yoo mootummaan hin dalagin rakkoon uummata keenyaa ni hiikamte. Tokko san suniin waan mootummaati. Ka lammaffaa uummanni keenya bakkeen inni irraa buqqa'ee dhufe asii miti bar. Asirraa buqqa'ee dhufnee bar. Daddacha warraaqirraa dhufee bar. Hargisa irraa dhufee bar. Akkanumaan godaansisanii ol deemaa dhufee bar. Lafa san tasaatii bar. Lafa Kismaayoo tana ta'ama kunnoo gedoo tana duraan irra qubataa bar. Dheedat oofee armee tana dhufe ammoo amma yoo amma kana uummanni Oromoo ka jiru kun koodhaanu kun itti gurmatee lafti tun lafa teenna jedhee biyyi tun biyya teenna jedhee namni lafti fudhatan teenna jedhee hin cocho'in sabni Oromoo ka biyya tana jiru yoo itti irratti hin cocho'in Baale borganama fudhamti Arsiillee borganama fudhatti martuu takka illee hin nafti. Namni seetan waan amma hokkoltu buqqaate kun goora dugdaa buqqaate walafti amma harga dabqaachan buqqaate sarar buqqaate sawweeni buqqaate kasa allaatti buqqaa'e waan kana jedhanii isin sawweeni waan kana buqqaa'e jettanii deeman wayita tana dhufanillee giddiruma buqqa wayita giddir buqqaatellee baali kun roobe isin keeciiftanii buqqa yoo san buqqaatellee arsima dhufu martuu akkasuma gabrumaan akkasiin oofu jirti beekaa lafa ifii gaditti lafa ummanni kun duraan isaanitti isin irraa dhoowwa ummanni amma humna dhabe qabeenyallee dhabe waan kaanillee dhabe ummanniif dhabe ummata kana waan dhibaan godhinaa fi gargaara qabeenya qabdaniin humna qabdaniin gargaara ummata kana achitti akka inni deebi'u godha. Yoo godhuu dhabdan isin ummata Oromootiin jedhatan ummata Oromoo. Laftillee Oromiyaa ummattillee Oromoo. Ummanni Oromoo ganama har'aa kana kabaalee gubbaa qubatu yoo kolaan kun yoo gargaare
بيساني أدوسين بيرتي نمسن بوكاني ركبوا دنداي والغرغارو دبي وليد داقوتي أغرتي وليد داقوتي كباري غبا كونو يودي تداقوتي تشو دبي بلشيسي بكوبو في دبي كا كوتا أرسي أكس كشوا أكس لفا في فين تأما مرتين أني فين بدي يعني في وقلت تبدي توكو ما بيك لف أورومو تبار لكيوتين بيك لفت أورومو بوكسان فين بوكسان وان كان بوكسان جراني قوي الرئيب سني وان كان جران سني في وقلتم بوكاتي لف أورومو تبيك توين بوكاي لف أورومو تبيك أشاني بوكاتي لف أورومو تبيك سررين بوكاتي لف أورومو تبيك فين ما توكو بيك أكون فين تسي هادو كوسيتو نمني موتو مالي هادو كوسيتو نم أورومو اللي أكسنو هادو كوسيتو يوتا نندو كوسين واني تكنجرتو أمو أرماءتي ورابس توكو يو أرياني قد سيني يو أرتيق الديبي وانت كل اللي سوبيس أكا هاسا وان كنامي جيسا يسي وانت كل الرقبتون دان دي ندوفا أكا سنين ندوفني أكا واني سنين لين ندوفني نمني أرومي ومن أروم اللين راها دلقو وطمان لين راها دلق يلا تانو ماني وانا ننجل رامسا نقول في اللين كان يادك يلين كان إن شاء الله Ayya haji ammallee achumarratti isiniif dabalee yeroo garagaraatti keessattuu waggoota 5 dabran kana gammoojjii Baaleetis dabalatee naannawa garagaraa irraa uummanni keenya buqqa'ee beelaaf saaxilamee hongee saaxilamee rakkoo garagaraatti turee jira. Qarqaarsis godhamaa ture. Qarqaarsi godhamu kun uummata keenya maa deebisee dhaabee rakkoo kana bu'uuraan irraa furuu dadhabe jettamee rakkoon kun maaltu ummata kana bakka isaatti deebisee akka dhaabatu godhumaa dadhabe ummanni kennamee wanni kun maaltu waan gargaarsi gar'aa kasii kennan waan ati soorattu martuu mas'uuluma dhayti malee wanta kan qabdu gargaa bakka masalee si gargaaran lafatti hin deebine lafa isaa irraa fudhatamu jirti bakka itti deebi'ee horiin itti jiraatee inni itti deebi'ee irra taa'uu qabu raashina bakka arganii dura gannaqanii biraa deemanii ganama marrooti artitti hin deebi'u bakka dhibatti hiiqa garami gara itti jiraatu qabu namni lafa yoo lafa qabaatee bakka irra taa'u qabaatee bakka irra bulu qabaatee irra taa'a irra jiraata namni bakka irra taa'u qabne bakka bulu qabne ka irraa ganama godaansisan ka horiin isaa itti jiraatee jiraachuu hin dandeenye ka irraa ka'u raashinni gargaarsi kennu gargaarsa biyyi kennitu hawaasa walii dhukkubee kennu alarraa ka biyya keessa illeen haguma gabaabaa haa taatuti inni illee naga isaa tattaafii godhaa aga alallee raashinuma waan inni nyaatu callaa itti erga wanni nyaataniituma achi nyaatamu wanuma karumarra nama kararra deemee waa nyaatu nama karumarra deemee waa nyaatu malee nama lafa isatti namni kun haa deebi'u bakka irraa buqqee deebisee qabeenya fiitiif horii fiitiif lafa fiitiif itti jiraatu deebisee mootummaan dhaabattee lafa san killilii amma jette kana killilii Oromoo kan duraan Oromoo lafa Oromiyaan qabdurratti deebiftee yoo ijaarte qubata maleetti isa kan lafarraa buqqa'ee ala jiru kan muka jala taa'u wanni inni itirra jiraachuu danda'u hin jiru sunnan waaqa bakka irraa deemu kan siraachana kennitee fi karaa irratti waa kennitee fi nyaatee bira bahee tabu san wanni godhee wanni gargaarsa gar'aa malee gargaarsa qubxii kan namaan deebisanii miti kan namni mana ofirraa buqqa'ee itti mana deebisanii miti kan mana isaa bakki inni irraa buqqa'ee itti deebisanii kan lafa isaa arganiif itti deebisanii fi gargaarsa saniif waa qabachuu dhabe gargaarsi karaa irratti sii kennan raashin irratti sii kennan tabakkas hin deebisin maal sii qabatu maal sii qabatu. Obbo Nuhoo mee gara keessanitti dhufaa rakkoon uummata keenyaa akkuma reefuu irraa tuqxan bakkoota garagaraa silaa buqqaanii irraa lafa hedduu fudhatanii amma harka naannoo 5 yookiin naannoo Sumaalee harka galtee jirti. Lafa kana irratti deebisus ta'ee uummata keenya beela isaanirra jiru kana rakkoo isaanitti bu'e kana hundeedhaan irraa furuu maaltu dhoorge? Hundeef irraa furuuf hoo maaltu barbaachisa? Tokkoffaa akkuma Abbeera Aliyyi jedhe sanii wanni tokkoffaa wanni barbaachisu nama tokko ka lafa sarraa buqqa'e mootummaa tahi ummata irraa dhalate tahi yoo ummanni san fuudhanii bakka sarratti deebisanii gargaarsas tahi waa godhuufis yoo tahi lafa sarratti deebisanii yoo qubsiisan malee achirraa isa buqqa'e ka la hokkoltuu fi kalleen golbaama deemsa kiiloomeetira 15 gayu kiiloomeetira 10 gayu dumaal jedhanii laga dumaalii jidduuba bishaan laga dumaalii jidduuba haa jechuudha. Bishaan laga dumaaliin gama hokkoltu gamanaan ammoo kallee golbaati. Ummata san ka achirraa buqqa'e ka mootummaa ta'e akka biyya ta'e namni gargaarsan achi dhaqabu dura achi kennuufii dhiisee
furmaan isaa yoo ka gartee dhugumaan gartee ummanni kun lafa beelan nu rakkisini ilti waanuun argini yoo ka jedhan taate ummanni kun borillee akka gartee hamtuun isaan lamaan jidduutti hin dhalan ummanni kun beeku ummata dur waliin jiraachaa ture ummanni kun daangaa walii qaba jechuudha daangaan Soomaleetiif daangaan keenya fagoo addaan jira waliin qubachaa ture kanaafi ummata kana ammoo tibu killilii 5 jedhanii lafa kennan tana lafa hedduu jira lafa gartee maqaa killilii 5 jala galte sagalee namaatiin gartee injifatamtee lafti tun muramteetiin achi hin galle lafti tun achitti galteen humnaan galte ummata irraa buqqisanii eegasii ummata kaanii mallatteessan lafa qullaa tana lafa killilii 5 jedhanii kennanii ka abbaan ammoo tifuu mana isaa achirra dhiisee obruu isaa achirra dhiisee gaagura isaa achirra dhiisee irraa baqate lafa killilii 5 jedhanii kennan maalifi raasaa lafa jedhamtu ta'iime kalooftu gaara galbii dugda duuba gaara galbii jala jirti raasaa jedhamti waggaa 15 dura waggaa 15 dura lafti tun ummata gosa sheekaalaa jedhamtu ka ogaadeen ifiiftuu Soomaleen lamii wal dhooftee waa beekamaa buqqiftee ummata arsii tasfitti ummata sheekaalaa kana ummanni keenya ka arsii bahee ummanni keenya ummata garaa bal'atu akkuma isin gartan kana garaa laafu dhayxee mootummaan bara san jirtu mootummaan Tigree waan jetteen ummata kana qubsiisa isin buqqa'ee dhufe qubsiisaa jedhaniitiin lafa raasaa jedhamtu fuudhanii kennaniif ji'a tokko osoo hin tahin ummata keenya ka Oromoo lolatti kaaftee bokkool bakka jedhamtuu fi harawannii fudhattee jechuun manni kun lafa babal'insa eegalan lafa santarra killilii 5 ta'eetiin lafa kaleessa keessummoo mafnu dhufanitti humnaan asoorraan kaasin ummata kana waliin ta'anii mootummaan bara san jirtu buqqisaniitiin irra kunootiin dhaddacha bal'atas galchan jechuudha. Gaarri galbii ka ammareef Abbeeraa Alijifaan maqaa dhoofte gaara galbii Baalee keessatti lafa beekamtu. Gaara galbii cinaa gaara galbii gama achi aanu raasaa jedhaniitiin ummatni sun fudhate. Gaarri galbii kun ammoo gaara albuudaan beekame ka ijateen waan keessa haga socho'aa turre beeku. Lafti Baalee gammoojjiin Baalee tun lafa albuudaan beekamte lafa gartee waan hundaan beekamte. Dhagaan isaa keessa guuran tulluu Dibriisaa jedhanii hokkolturraa dhagaan guuran biyyoota olla gurguramaa jira. Lafa laga Welmal keessaa dhagaan guuramaa jiru Maqdishoo gurguramaa jira ummata kana nu haga dhalan keessa sochoonaa waliin quunnamtii qabnaa odeessa keessaa qabnaa albuuda lafa ta'een keessaa guuraniin lafa san hargisa gurguramaa jira. Ijoollee teedha tanaannoo sanii dhalate ta Oromootiin mindaa kennanii fi lafa gammoojjii Baalee gaara Kubbaayyoo gaara Galbii gaara Baasira gaara Cabis gaara kan hunda damee gartee keessa socho'eetiin albuuda walitti qabu jira ilmaan Oromoo ka gartee maqaa ummata Soomaleetiin gartee albuuda kana geggeessaa jira. Lafa waan namarraa nu kaasaa jiranii fi albuuda malee albuuda bahee jechuudha. Albuuda guddaa baqaqee bahe. Albuudni kun ammoo tifuu zaman ammaa kana ummanni kun hundinuu gartee lafa sante qabeenyi zamanaa ka horii ka gaalaa kun dhumee dabre haala qilleensatiin. Ammoo tifuu amma rabbiin ka gabbaase albuuda. Albuuda kana lafa Baalee keessaa lolli gamanallee nu eegalee jira jechuudha. Kanaafi ummata keenya furmaan isaa ka gartee yoo ka dhugaan dubbatan taate gargaarsi namoota biyyoota ollaa ka gargaaraniitiin gartee yoo bakka sarratti hin deebisin gargaarsi bu'aan qabne United Nation keessatti agarre mooraa baqataa gurguddoo biyyoota ollaa mooraa gurguddoo ta'aa jiran yoo lafa isa qubsiisan qonsuma sarratti hin deebisin haga fedhellee taatu baqataan bakka jiraatutti gargaarsi kanamaa sii kennan hiyyummaa si buusee doofummaa si buusee namaa gadi si godha malee nama si hin godhu jechuudha. Kanaafi lafa teenna jiituu irraa buqqaan tabeelti irraa nu buqqaasin ta lolli irraa nu buqqaan ka ammootiif mootummaan killilii 4 taa'ee daawwachaa jiru ka killilii 5 irra huna qabaatee buqqaan bar daangaan Itoophiyaan buqqaane daangaan Itoophiyaa bakkuma fi jira Soomalee fi isaan lamaan jidduu bakka daangaan irra buqqaane daangaa killilii 4 daangaa ilmaan Baaleeti daangaa gartee Baaleeti jechuudha. Daangaa Baalee buqqisanii hokkolturraa buqqisanii hargadabirraa buqqisanii haragurrarraa buqqisanii bokkoolirraa buqqisanii qillisaa eela raayyaa kaloon 1,000 takka dhugan irraa buqqisanii arra namni keenya harka irratti qabeenya sallee dhabee laga hiddatti galeetiin taa'aa jira. Intalti teen achitti hiyyummaattee kadha ummanni Baalee haga nu garre dhugaa namni nu keessatti gale asoo waan keenya himee irra bareeda. Namni bara dheeraa waggaa 70-80 Finfinnee keessaa buqqa'e naannoo Oromiyaa adda addaatti buqqa'e ka Baalee gale. Asoo gartee kennaa Baalee ilma Baalee waan inni beeku taate namni keenya gabbayee waa kadhatuun itti ulfaata. Arda ilma Baaleetti bar kadhataa jira Adaamaa keessa Finfinnee keessa Shaashamannee keessa socho'eetiin beela kadhataa jira. Kanaafi
ummata keenya furmaanni isaa gargaarsa harkaa kennaniif yoo jedhaniitiin bira dabranirra lafa sayyoo deebisan akka namatti wanni furmaata fidaasan mootummaan naannoo Oromiyaa ka gartee har'a namni afaan keenya dubbatu bulchu yoo ka dhugaan gartee daangaa Finfinnee diigame daangaa Finfinnee dhiibame ganaaf galgala namni keenya ka gammoojjii barbara dheengaddaa hariira nama bareed keessa dhume nama daddacha bal'aa keessa dhume tijiraa bara sababii gartee Finfinneetiif kan ammoo tifuu yoo ilma baalee ka achirra dhalateeti social media irratti nama du'e suuraa dha'ee mul'ise malee namni gartee kutaan biraa ka gartee naannoo kana irraa dubbataa jiru ammoo tifuu nu callaa miti ummata keenya ka Booranaa lafa isaa guututti lafa daawwaa jedhamtu tana goofa lafa jedhamtu tana buqqa'ee akkanumatti irraa godaansaniiti lolaan ka inni gartee argaa inni jiru lakka saba gartee diqqaa kanu keessa qubatu dhayinaasoo jedhan nageelleen Booranaa cinaan tokko killilii 5 cinaan tokko killilii 4 alaabaa lamatti keessa dhaabbata kayoo achi bira gaddabarte diida liibaan ummanni Oromoo qubata kayoo gamas gabarte malkaa gubaa ummanni Oromoo qubata lafti tun gartee akka gartee Finfinnee nu dhukkubsitu ummata keenya keessafuu ummata Oromollee lafa Oromiyaa ta buqqisan wanni nu amma irraa dubbachaa jiru naannoo Baaleeti naannoo Baalee guututti gammoojjin kutamtee gaaraa gadi gooroo gadi gindirii gadi kennamaa jirti kuwaan ifa jiru wanni wal dhoysanillee hin jiru mootummaa naannoo Oromiyaati mootummaa killilii 5 wal keessaa qabanii jechuudha maaliif yoo taate magaalaa guddoo koltu ta masjidni 6 keessatti argama ta madrasaan hagasii iskuulli hagasii keessatti argama arda qalamni isaa kitaabni isaa hundinuu kaayamee kuusan barnootaa hunda achi dhiifamee namni callaan irraa buqqa'eetiin kallee golbaa dumaal gumaachi jiru ka hagammatti gartee rakkoo isaa gartee furmaatatti godhin gammoojjin guututti gakkutamuuf deemaa jirti jechuudha dhugaa akkuma Abbeera Aliyyi jedhe sani waraabessi yoo ari'anii goda seene yoo karaa ba'uun dhabe gaaf namarra garagale nama san galaafataa jedhan dhiibame ummanni kun dhiibame ilmarraa buqqa'ee intalti ulfaa jalattuute ilmi daa'imni harkarratti du'aa jira kanaafi furmaanni amma jiru akka furmaatatti yoo ka gartee naannoo sanirraa ka waa jedhan tahe ummata keenya naannoo inni irraa buqqa'e ummata kaallee bikeerii isaan barbaadu daangaa isaanii waliin beekne isaanuun beekan nulleen daangaa deebinee nagayaa waliin jiraatu takka ummanni keenya harka fuudhee loleen beeku eelarraa nu buqqisan lagarraa nu buqqisan kana hunda ammoo yoo nu harkatti fuunu ummanni gartee mootummaan naannoo Oromiyaa akka nu hin tuyne maaliif saba nu keessa qubatu jedha sabni nu keessa qubatu kun saba Itoophiyaa keessa qubatu jedha ammoo tifuu naannoo Oromiyaa keessafuu godina Baalee kutaa Baalee lafa ciraniitiin abbaa fedhanii kennan ummanni kun ammoo tifuu wanni akkas godhaniif ummata sabboonummaan isaanii bara dheeraa diinaaf hin jilbeenfatin haga dhalatan gartee diinaaf tokko gartee mataa gadi hin jedhini lafa san gartee sabboonummaa isaanii balleessu qabeenya isaanii san dhabamsiisu abbaa biraatti taasisuu yoo barbaadan wanni godhu jechuu kanaaf furmaanni isaa lafa sarratti nagaan deebisanii achirratti waa godhuu fi abbaan waa godheef isaanuu waan dhabnee irraan kaan lolaan irraa kaan malee akkuma reefan jedhe san lolaan irraa kaan malee ummanni keenya beelti buqqifteetiin Baalee keessaa nama tokko ka sochoofte jiru ka buqqise lola kana ka furmaatatti godheetiin ummata kana addaan daangessu mootummaa yeroo ammaa jiru kana kanaafi ummata kana haginni gara biratti hin deemne haginni gara biratti hin sochoone ka barraaq irraa buqqa'e ka dugda luuccaa eela boolla gandarraa buqqa'e ka hargadab irraa buqqa'e ka raasoo irraa buqqa'e kana guututti ummata kana fuudhanii nagayaan lafa isaaniirra deebisanii ummata kaaniif isaan lamaan jidduu nagaa yoo wanni jedhan callaa furmaataa jechuudha fakkeenya tokko yoo asirra sii kaase ummata keenya ka daangaa amma daawwee sarareen daangessu ummata giriirraa ka jedhamu ummata gartee aanaa tokkorra qubatu ka magaalaan isaanii guddittiin magaalaa Elkarree ka magaalaan Shaakkisa ummata giriirraa ka afaan keenya dubbatu nu haga dhalate ummata Baaleeti nuun ummata Oromoo asoo jedhu dirqiin gakkutaniitiin achitti hambisanii jechuudha ardhallee ummanni keenya ka Baalelleeni bar nama faamiliin 100 arda hokkolturraa buqqa'eetiin kun dhiggalee jira nu hin mootummaan tullee waan nun gootu ummatuma kana ka hanu isaanummaan nu bulchane jedhee gara killilii 5 faamilii nama 100 ka namni hundi dhukkuma qabu achi galee jira jechuudha kun ammoo tifuu maaliif abdii ummata keenya killilii 4 irraa dhabuuf kanaafi ummata kana furmaanni isaa yoo naannoo isarra deebisanii kunuunsan qofaa kan jedhu furmaanni ka dhufuun kanuma haganumatti irraa bu'a. Obbo Nuho galatooma mee haajii gara keessanii dhufa ammas gaafii kiyyallee gara xumuraatti deemaa jira mee dhuguma
rakkoo yoo akka jirtutti namatti himanii dhuguma dawaan barbaadamuu ka barbaadu taate dhukkubni yoo dhagahame yoo argame dawaan hin dhabamu yoo dawaa barbaaduun ka jiraattu taate mee isin warra mootummaatiifis ummata Oromoo rakkoo ummata Baalee dhagayuufis dhaamsa akkam dhaamtan mee rakkoon kun akkamitti furmaanni itti haa kennamu jettan haaji. Bismillah. Rakkooni dubbiin haasawa in dabarte itti fufaa haaji. Haasawan dabarte dubbiin haasawan dabarte dalagaa barbaachifti. Dalagaa yoo barbaachiftillee dalagaa gara lamaan barbaachifti. Gara lamaan mootummaa caffee Oromootiin hin barbaachifti. Mootummaan caffee Oromiyaa yoo Oromoof ka ijaaramtee maqaa Oromootiin ka arti bulte taate Oromiyaa bakka siin jirtu ta badiirra jirtu akkasiin barbaadattee fudhattu. Ta duraan isii dura badde akkasiin deeffattu. Ta ammaan haga siin jirtullee badii jirtullee akkasiin ummata isiitiif isillee walitti qabdee barbaaddu. Isii callaan barbaaddu ummata isii ka irra miidhamee beela fi dhumaani ajjeechaan miidhamaan fayya'aan miidhamellee akkasiin lafa san waliin barbaaddee ummata san irra jireeffattu mootummaa Oromiyaati. Ta federaalallee sanuma jennaani yoo ta Oromiyaallee waa qabachuu dandamatte federaalallee akkasuma haqa rabbi masuulummaa isinirra kaayee ummata isin masuula irraa taatanii dhumachuu jira. Ka durin dhumatinitti maqaa Oromootiin isin qaama mootummaa harkaa qabu dhumachuu jira. Manaa gadi baa ifii gadi ilaalame ifii gadi. Ifi jala Finfinnee kee ilaaluu jirtanii. Alaa ilaaluu jirtanii biyya alaa ilaaluu jirtanii biyya alaa si dalaguu jirtanii. Mee ifii gadi ilaala biyya teessan tasinii gadi maal kee jirtii irra deema alaala. Yoo san ilaalin namuu haguma xiqqaa tokko jiraata. Ammoo gaafasiin haganarra isinii tammaattee namatti tammaattu dhufa. Haga sun hin dhufne amma dhaqqaba uummata san gargaarsaa fi lafa isaan irraa buqqaan irra deebisuu fi bakka irraa dabde qajeelchuu fi waqtii amma jirtan irra dalagaa isin agarsiisanii yoo duraan irraanfattan agartanii nama buqqa'ee dhumatu agartanii miilan deemtanii agartanii irra dalagaa jennaan mootummaa caffee Oromiyaa irraayi iyo ka federaalatti walumatti iyyuu ammoo keessattuu warra caffee Oromiyaa warra godinna warra caffee warra aanaa poolisa yoo taate waraana yoo taate akka sanitti irratti akka dalagdan sodaa rabbii irra isinii buuse tana ka waan isin sodaataniif nun beekin tana ka waan agartan duudaa dirqama hin qabnu jettanii diin adoo inni nama keessan isin bira xajjeessuu illachaa qabattanii bira tetteettan ilmi dhiiraa tokko gurbaan tokko boolisaa tokko Huseenin tokko Tigree bira dhaabatee nama boolisa nama 8 fixee beektu gaafa Tigree Mustafa Huseen ajjettee Mustafa Huseenin beektaniibi dhaabatee dhukkubee fudhachuu dadhabee nama 8 fide Mustafa Huseen bakki inni xajjeesse qabri isaa gubbaa dhaabadhee ilaale qabri bakki inni itti du'e gaafa alarraa dhufe dhaqee ilaale Mustafa qabri Mustafa laala jedhee naannoo Zuwaa isaa naannoon sunini naannoo ajjeeti arsii lixee naannoo ajjeeti akkasuma nama san akkasitti argee fudhachuu dadhabee bar wayita akkas fudhachuu dadhabee ifiitti du'ee nama 8 ajjeesee du'ee bar nama isin bira fixanii qabeen adanii isin bira fixanii nama 600-700 taatanii illachaa qabatanii bira teettanii qawwee fi dirqiftanii dirqamaan arganne jettan maal dirqamni isin eeytan namni keessan dhumachuu jira hin beeyne tana duratti waan akkana gahu isin buuse hin beeyne tana ifirraa ifit deebi'aaf laala lafa teessanillee laala ifillee laala waan badu jirullee laala tana mootummaa fi warra Oromootiin jedhaa warra caffeetiin jedhaa kun ammoo biyya na lafti yoo ka jalaa buqqa'ee deeme isinumallee ittiin dhufti isinuun dhufu jirti ummata keessanii dhukkuba'a ifii dhukkuba'a lafa teessanii dhukkuba'a an amma Aliyyee Umar
ganna kiyya ka 17 qawwee fuudhe. Qawwee guyyaa fuudhu qabsaawwan tokko qawwee yoo fuudhu shartiin isaa lama. Yookaan itti du'u yookaan bilisummaa baasu. Bilisa baasaa jedhee bahe. Oromiyaa tiyya bilisoomsa jedhee bahe. Saba kiyya ka Oromoo bilisoomsa jedhee bahe. Oromiyaa fi lafa tiyya ta Oromoo bilisoomsa jedhee bahe. Ganna kiyya ka 17 irraa jalqabee mootummaa Haile Sillaasee haga silaaftu namni irraa ajjeesee haga nalle irraa ajjeesan ajjeese. Marroo hedduutti madaa'e. Har'a yoo madaa'e illee kalee madaa'e hin jenne ittuma deebi'e. Haga deemu 1970 gaafni qawwee fuudhee ganni kiyya 17 biyya Soomalee cabsee beera illee boordarra narraa fudhatanii boordarra Itoophiyaatiif ta Soomalee narraa fudhatanii nafseetti yaan nama 50 waliin seenu nama 50 nurraa qabanii nama 50 seenu. Achi taree Soomalee biyya Soomalee dhaqee waa baradhee biyya alaa dhaqee biyya Kuuriyaa dhaqee ilkaa saniin itti deebi'e malee 76 korbatti sanaa shan achi taa'ee barannoota biyya Soomalee baradheef ka biyya Faranjii baradhee biyya Kuuriyaa dhaqee biyya Ruustan kee deemee Shiinaa kee deemee biyya Sammaraa Miilan kee deemee Makiinaa kee deemee biyya Kuuriyaa dhaqe achi baradhee itti deebi'e. Yoo baradhee itti deebi'e 76 itti deebi'e. Ilkaa saniin bahe haga dandayu katamaa alaabaa Itoophiyaa katamaa 5 irra alaabaa isii fuudhee irra jedhe. Haaloo isii gaafa sanarraa fudhatte irra ajjeese marroo kanallee marroo 3 itti madaa'e mallee. Isa dargii marroo 3 itti madaa'e. Ana katamaa haroo dibbi'ee kaa'ama waan kililii 5 jiran tanafaa nama 20 narraa itti du'e. Bilisummaa isii gaafa biliseef. Balee nama 23 narraa itti du'e. Nama dhawaa malee an kan kee jiru itti madaa'e nama 17 narraa madaa'e. Haala kanaan achiin barbaree akkas haga goobbat akkasitti iyyiitiin haga dandeenya. Iyyiitiin aduu turre. Kanaaf Tigree dabre ammallee Tigree gaafa Tigreellee yoo chaaktara jedhanii chaaktara nu seennee amma irraa ba'ane mallasee ministeera godhanii kennanii irraa ba'an numa ka waliin jiru ka amma chaaktaree waliin qoodamnee amma misaalee mirca afaan kana jennu dabballoota keenya bakkisiin jirutti ala bobbaate bakkisiin jiru fixuu turan. Yoo nu jenna achi ka bobbaafne beektaa ajjeesan Kaasoo Abdallaa fa'aa isatti ajjeesan addeellee achi nurraa ajjeesan waraana keenya waraana dhaba tokkochummaa kenna. Nama hedduu nurraa fixan adda bilisummaa nama hedduu fixan ala baatee deebite akkana deebinaan karoobe baale jiru ani ka baale jiru baale ka'ee dalloo ka'ee goobba dhaqee shaashamanne bulee shaashamanne Afrikaa hotel waaqoo guutuu kakee jiru keessaa fuudhee namni alatti hin bayyana hanga dhaabatanii dhatti fuudhee goonii geessee soofumariin deebisee baaleen riraan buusee nageellee waan fuuse waaqoo guyyaa san dubbatee nu qawwee nu gabbartu jedhee guyyaa san dubbatee qawwee isiin irra rumatee harkan doolagannaaltiin baasee danqaraa namni geessee ana achi fuudhee keenyaa geesse. Sanillee achitti itti dabre mootummaa sadeenuu haga dandayu illoleen homaanatti hin hafne yoo roopilaa taate hin buuse yoo nama taate gaafaniin nama 450 fanji'iin 1968 jaarraa abbaa gataa waliin galle gaafatti arroojitti itti dheenaa farbidhee jedhanii miinoo ittiin fanjii kan ta'e bultii 7tti nama 450 irraa ajjeefnee rooppilaan galchan gaafas ganni kee dikka 21 gaafas 22 wanni hagana deemee fi lafa tanaaf bilisummaa Oromootiif malee wanni ilma hinjii hedduutti dhabee ilma hedduutti dhabee dhiira hedduutti dhabee jayin hedduutti dhabee beekaa hedduutti dhabee obboleessa kiyya taa'ee yaa gaafa dhoobbi na biraa dabre itti dhabee hayyoota yoo sana ajajoota na ajaju nama korneelaa na ajajuutu nama 9 itti dhabe akka Abdullaahi Sumaanitti dura ka Abdullaahi Sumaanitti duraan korneelaan duraa du'e isa waliin nama 9 nurraa du'e gaafa dhoobbi ka roophilaan ajjeesee fi ka ammaatiyyiitiin ajjeese lolatti du'e. Dargii akkasii gaafa dargillee akkasumatti jaalata nama waliin deemnu hogganoota hedduu dhiira hedduu itti dhabne abalu jedhillee amma lakkaa'ee hin dhaqqabnu amma isii inni gabrummaan ammallee yoos bulchiinsuma keessattuu fixee kama isii waliin dalaguyyuu kasiin fixee likkii hin qabu. Kanaafi waan kana duuba haganatti baanee fi nuti Oromummaa fi
Oromiyaa fi Oromoof lolle malee waan dhibaatiif hagana waan haganaa jennee waggaa 50 wayi 55 hagana ittiin daddeebiin hagana hin deemne wanni sun duubadee ammallee harkaa isin qabdi laftillee ammallee adoo ciiftanuu irra dhabu jirtan diinni kan duraan sirraa gaafas nu birraa boofnuuf amma lafatan ta'e fudhatu addaan hin jiru tokkoma namni si ajjeesu kan lafatan ta'e fudhatu tokkoma diinni diinuma kanaaf jecha akka itti baatanii ifirraa uummata keessaniif waan kana irraa sochootan isin namni ballo waraana gaafas nu waraana qabnu nama alaa nu gargaarullee hin qabnu waraanallee akka waraanni qabsaabu takkaa raashina tokko hin qabnu agasan misaale gaafa Haile Sillaasee illee raashina tokko namni nuu kenna hin jiru gaafa Dargillee raashina tokko namni nuu kenna hin jiru maraa biyya teennan nuu kenna qabeenya biyya teennaa nyaata waraana agas gayu ka humna sanii misaale an gaafa amma guyyaa wayita amma ajajaa gubbaa raawwii hambaree irraa qabee sheedama gubbaa sanii irraa qabee salqa irraa qabee maliyyuu qabee baasamannaa qabee daadimoos qabee tulluu kophaan qabee attiin haga soogidotti waraana gubbaa san dhaamoleen haga haroo dibbetti kan daglaa geeffa gubbaa ajaju sani nama 7,800 ol ajajaa guyyaa tokko lola kunno balee oola guyyaa tokko barbaree oola guyyaa tokko hooroo oola guyyaa tokko haroo dibbee oola guyyaa tokko karaaree oola kadaabee oola guyyaa tokko udubuluu oola guyyaa tokko akkana lola kana mara akkana guyyaa tokko dhaamole oola lola san akkana miilan kee deebatee waan tokko yaabbadhu makiinaa yaabbadhu waan san duuda waraan hagas gaysun duuda raashinni tokko kan rabbi kalaqee ambirri takka namni alaa fuudhu hin jiru fuudhullee namallee hin kennu waan tokkollee hin fuudhu biyyatti bakka jiru waraan san duuda akkas kennaaf haga arti baallee irraa qabi haga kunno gaasara agaarfaa fi artiin kunno dalloo sabrootiin deebi'ee giddirri irraa qabee kunno sawween qabee beertuun qabee kunno galbiin qabee armaan deemee odaan qabee armaani waa soofumariin qabee armaan odaan armaan gad deebi'ee jalcalli kunno arma deebu kana namni tokko raashina kennuu biyyatti akkasii dalaganii irraan lola ka karaa nageellitiin artiin lolu ka artiin gujii keessan lolu maraa biyyatti akkasitti qabatee waan akkasii daddaa biyya santi ardaa agartee biyya akkas guyyaa san waraan hagas gayu qawwee hagas geettu fuudhe yoo dhuttuu biyyi sun irra miidhamtee ka boorana jiruu fi ka gujii jiruu fi ka baale jiruu fi ka asii jiruu fi ka harargee jiru martuu irra miidhamee wanni sunini gargaarsa alaa kajeela ka waraanni sun tokkollee duudaan raachina afaan kana tokkaan wanta kan jenne ka dhawamillee isiin daawwifatu ka du'ellee iseen owwaalatu ka beelallee isaan kennaniif biyyallee yoo inni beelee ufuma keessa gargaaran waan san har'aa giseen duulle duultee giseen waayite jedhani gisee silaa waayichaan nu mallin ka silaa nu waa himachuun hin malin ka silaa namni iyyuu nu argame namni lafa nu qabate hogganoona keenya arganne Oromoon gubbabbaate hoggaan beektaa bulchaan isa caffeeyisi federaalisi abbaan waraanaayisi maali baale bulchiinsa balu maal jennu kana biyyi teen akka jaldeessaa bakka waan marattama dhumatteef irraa akka allaattiin bakka mara nyaatti beelaaf dalagaan biyyallee yoo taate qabeenya qabdu silaa qabeenya sii wal gargaartu Oromoon illee wal barat diinni akka durillee isii miidhu jiru kamaa kennitaniif jedhu jiru dur waan sodaatan diinamaa kennitaniif jedhu faatti kana faa sodaatanii kasunillee nama maa kennitaniif hin jirre kasilaa nama sii kana armee tanatti amma ummanni nurraa miidhamee kanaaf ummanni kennallee akka inni gurmatee laftillee tasaaniiti tarraa buqqaaniif tasaan qubatallee tama isaaniiti akkasitti ummata sanaa gargaaranii jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Haji galatooma ulfaadhaa waan bal'aa nu kaaftanii. Abbaa biyyaa mee gara keessanitti deebi'aa isinillee mee dhaamsa dhumaa yaamicha dhumaa ummata keenya dirmannaan akka godhamu mee qaama kam fa'aaf yaamicha dhiyeessitan ummanni keenya silaa lafa isaa irraa buqqa'ee lafa isaa diinni fudhataa jira lafa hedduu irra diinni qubatee jira bakka kana mee akkamitti yaamicha akkamii ummata keenyaaf dhiyeessitan waan kanarraa nu dubbadha. Tole Usmaan rakkoo ummata keenyaa bal'inaan keessa deemnee jirra. Ummanni keenya rakkoo uumaa qofaami kan qabu rakkoo namni uumetu ummata keenya rakkoo daraniitiif saaxile kan ammoo rakkoo keenyaaf namni furmaata argamsiisuu danda'us namuma keenya ummata keenya hin hadiyyoome ummanni keenya namni isa quba qabu Oromoon baddaa jiru Oromoon garaacha biyyaa jiru Oromoo daangarra jiru kan daangadhaa falmu kana kan diina jalaan itti qophaa'e itti duulee lafa isaa irraa fudhatu
fudhatuuf deemu kana dura dhaabbatu kana quba qabaataan jiru kanaafi wanni godhamuu qabu amma ummanni beela'e ummanni rakkate jedhanii gargaarsuma yeroo qofaan itti fiiguu osoo hin taane hayyoonni keenya beektonni keenya ilmi lafaa dhufu dura maali rakkoon ummata keenya maali rakkoon ummata keenya gammoojjii Baalee gammoojjii Harar gammoojjii Booranaa gammoojjii Gujii keessatti rakkoon ummata keenya mudataa jiru kuni maalirraa madde jedhamee qorannoon kuni deemuu qaba waan kana hundee rakkoo kanaa beekuun barbaachisaadha hundee rakkoo kanaa beekuun danda'ame furmaanni hundeetis itti argamuu danda'a kana hundee rakkoo kanaa qorachuu fi hundee rakkoo kanaa beekanii walillee beeksisuu walillee dhageessisuun barbaachisaadha haga ammaa namni hundee rakkoo kanaan hubanne akkaataa silaa warri ollaa keenyaa tooftaa ta'e jedhee qindeeffatee itti deemee ummata keenya onarraa godaansisaa jiru ummata keenya rakkoo saaxilaa jiru kana namni keenya hubanne warreen silaa bulchiinsaa naannoo san jiranillee kun gubboo nyaachuudhaan kun immoo diina keessaa hidda qabaachuudhaan iyyannaa ummanni keenya iyyatu awwaalee akka inni hin dhagahamne godhaa jira mootummaanis waan hujii biraatiin qabamee sanitti fuulandeeffanne gama biraatiin immoo warra naannoo shanaffaa waliin wal nu dhabsiisa kan jedhuun rakkoo ummata keenyaa kanaa bakka kennaan jiru ummata keenya kan buqqa'e kana ona isaatitti deebi'ee qubsiisaan jiru kanaaf tokko kan duraati waa'ee rakkoo ummata keenyaa kuni akka gaariitti qoratamee wanni kun beekamuu qaba inni lammataa immoo ummanni keenya bakka jiru hundaayyuu ijaaramee ummata keenya kan daangarra jiru kana kan daangarratti bara dheeraa miidhamaa ture kana deebisanii ona isaatitti deebisanii ijaaruu qubsiisuun barbaachisaadha. Kuni gamtaan godhamuu qaba mootummaan maqaa Oromootiin jirus naannoo Oromootiin bulcha jedhus ta'ee ummanni keenya kan alaa keessa jirus ta'ee ummata kanatti dirmatee gargaarsa nyaataa qofa yeroo gabaabaadhaaf itti darbachuu osoo hin taane ummata kana rakkoo isaa hundeen irraa buqqisuudhaaf ummata kana deebisanii qubsuma isaa duraatitti isa deebisanii qubsuma isaatirra akka jiraatu qubsuma isaatirratti roorroo itti dhufullee akkaataa itti ofirraa ittisu godhuufin barbaachisaadha kana bira dabreetis immoo ummata kanaa yeroo bonni akkanatti dheeratu kana bona kana irra aanuudhaaf hoo danda'ame haroo bakka bakkatti qotuufin barbaachisaadha bishaan lafa jalaa baasuufin barbaachisaadha laggeen immoo Oromiyaa keessa jiran kan Oromoon osoo ittiin gargaaramin yaa'anii biyyoota ollaatitti dabrantu jira laggeen guguddaan kan akka Gannaaleefaa kan akka Weebfaa kan akka Weelmalfaa lagoota hedduutu jira Baalee keessas Harar keessas laggeen kana hidhanii bifa jallisiitiin hoo akka ummanni keenya bishaan kanatti gargaaramu kan godhamu ta'e ummanni keenya beela himachuu dhiisii isarraa hafee ta'u biyyoota biraa biyya beela'ee gargaaruu danda'a. Haala kanaan rakkoo ummata kanaa irra aanuun hin danda'ama mootummaanis ummanni keenyas wal ijaaree mootummaa qofa eeggachuu osoo hin taane ofiifuu wal ijaaree walii dirmatee wal bira dhaabbatee keessattuu amma ummanni Baalee hoo ofiifuu walii dirmatee wal bira dhaabbate rakkoo Baaleetti furmaata argamsiisuu danda'a. Ummanni Harargeettis akkasumatti walirratti ilaaluu osoo hin taane kan irra wayyaa qabu kan irra ol aanu isa gadi aanu kana warri gadi aanu kuni beeyta dallawa keenya tinni daangan kuni dhabame warri daangatti kuni dhabame warra handhuura jirutu daangaa ta'uu deema amma warri dhiibee deemu kuni daangaa bira dabree duraan waabee gama kinnoo gaara roobatitti manii har'a deemee hundee Oromoon irraa madda walaabuu kan jedhu sani fudhateessan isaantu qaba amma boru ganama achi ol deemee baddaa saannatee wanni hin seenneef hin jiru gadaba waan hin dhufneef hin qabu gamasiillee ummata keenya kan gammoojjii kan Harargeetis jalaa isa achi ol kaasee asiinis gaasee gubbaa gooroofu gubbaarratti deebisee jira haala kanaan dhiibee guutumatti waan sagantaa Somaaleen duraan saganteeffatte san waan Awaashii gadii kiyya jedhu san dhugoonfachuuf deemaa jira jechuudha. Kuni akkan taane hayyoonni keenyas beektonni keenyas dhaloonni haareen kunis manguddoonni keenyas qabaatan keenyas waan kanarratti dirmachuu qaba wanni dhabaa jirru biyya
biyya hoo dhabne immoo jiruun hoo biyya malee tolu biyya keenya hoo namni kan biraa kan fudhatu ta'e lafa keenya hoo kan namni biraa fudhatu ta'e biyyarraa godaannee baqataa taanee akkuma jiraachuutu nu mudata. Biyya keenya deebifnee daangaa keenya kabachiisuun barbaachisaadha. Ummata keenya daangarra jiru deebifnee qubsiisuun barbaachisaadha. Waan barbaachisu hundaanuu bira dhaabbannee akka ummanni kun deebi'ee of danda'ee ofii dalagee ofii jiraatu harka namaa eeggachuurraa akka ba'u dhoortoo eeggachuurraa akka ba'u gochuu qabna. Wanni gargaarsi xixiqqoon nuyi finnee ummanni baalee beela'ee ummanni gammoojjii beela'ee jennee itti darbinu kuni inumaayyuu haafesseet akka inni harka nama jala qabataa jiraatu akka inni ofirratti abdii godhatee ofirra akka durii sanitti dalagee gaagura ofii hidhatee horii ofii horsiifatee onna ofii qotatee hin jiraanne godhaa jira. Kana keessaa baanee gargaarsa bu'aa qabu gargaarsa hundee qabu gargaarsa ummata kana jiru isaa kan kaleetitti deebisu san godhuu fi qabnaa san godhuudhaaf immoo wal ijaaruun of ijaaruudhaafi bakka bifa qindaa'een bifa karoora qabuun sadarkaa duraatitti maaltu dalagamuu qaba sadarkaa itti aanutti maaltu dalagamuu qaba jennee bifa akkasiitiin hoo deemne rakkoo kana hundaa keessaa ba'uu dandeenya. Kana jechuun ummata har'a beela'ee garaadha rakkataa jiruun gargaariin jechuudhaami. Warra amma beela'ee waan nyaatu dhabee gaaddisa mukaa jalatti rakkatu kanaaf gargaarsa yeroo godhaa rakkoo isaa kanaaf immoo furmaata hundee barbaachuun barbaachisaadha. Furmaanni hundee sun immoo deebisanii ummata kana qubsiisu. Deebisanii ummata kana qubsuma isaa kan duriititti ona isaa kan duriititti deebisanii akka roorroon alaa itti dhufullee isa miinetti itti sallee tolchanii fi akka inni gadi dhaabbatu waan barbaachisu hundaanuu bira dhaabbachuu. Mana barnootaaf feesisaa, mana fayyaa feesisaa, bishaan isa feesisaa, bifa jallisiitiin ta'ee, mootoraan ta'ee bishaan baasanii fi akka inni naannoo ofii dur turetti deebi'ee of ijaaretoo of danda'ee ofirraa hafeetis nama biraa gargaaruu itti danda'u tokkotti qindeessuun barbaachisaa ta'a. Kana kan ummataa godhamuu qabu. Kanarratti immoo namni hundinuu alaa keessan wanni kun borunarra gahaa wanni ummata gammoojjiirra gahaa jiru kun dhiibbatee borun hundattuu dhufaa jira. Amma raayya kalee of danda'eet ofirraa hafee nuyi keessa jiraanne ummata ofirraa hafee akka fedhetti jiraatu. Ummanni wacaalee kan kododoo akka fedhetti jiraatu. Raayituun akkasi ummanni qumbiidhaa waan sila ofirraa hafee waa hunda godhaa ture. Har'a ummata santu rakkateetu harka namaa eeggataa jira. Ummanni kun immoo gaafa ummanni kun achii ka'e baqataa jira. Amma raayyaa achirraa godaanee kuun labutti baqataa jira. Kun hammarratti ol baqataa jira. Maaliifi daangatti gadi hafee namni isaa dirbatu jiru namni isa quba qabaatu jiru mootummaattillee iyyee dadhabee ona isaa warra alagaa humnaan dhufee Tigreen keessa qubsiisetu keessa jira. Haala kanaan deemaa jira. Kuni hoon jijjiiramin kana dafnee hoo irratti dalagin adadumaan ka'a jechuudha. Har'a raayyatu godaanaa boru ganama immoo karaara fi bullaallatu godaanuuf ta'a itti aansee hawwaxxuu fi feejjatu itti aana. Wacaales akkasittuu godaane kinoo amma harreetti ol dhufee harree irraa boru ganama kurkurruurraa kaasuuf deeman. Haala kanaan hoo deemne biyya dhabaa deemnaa namni illee akkasumatti dhumaa deema. Namni dardarreenuu biyyarraa haala kana dadhabee godaanee kun qallaba naachaa ta'aa jira. Baharatti dhumaa jira. Kun gammoojjii saaraa keessatti dhumaa jira. Kana akka hin taane deebifnee nama keenya rakkoo isaa kana hubannee rakkoo isaa kanatti dirmannee ummata keenya qubsiisuudhaan ummata keenya bira dhaabbachuudhaan rakkoo kana akka irra aanu taasisuun barbaachisaadha. Mootummaan ummata Oromootii dhaabbate kan ummata Oromootiif hin dhaabbadha jedhu soo waan kana kan hin goone ta'e wannummaan inni ummata Oromoo himatu hin jiru. Inumaa rakkoon tokko amma bakka gariidhaan rakkoon kara Booranaatii fi Gujiidhaan jiru rakkoo kara mootummaatiin dhufe warra alaa waraanaa ol lolutu jira. Mootummaanis hoo asii gadi deeme mana namaa gubaa nama ajjeesaa rashittaa shanee waliin jirta jedhaani waan akkasiitiin mudataa jira. Wanni kun immoo bakka hundattuu naannoo hundattuu waan godhamaa jiru. Rakkoon kun dhaabbatee sirnaan ummata keenyatti fuula deeffatamee rakkataa keenya kan gammoojjidhaa rakkoon irra gahaa jiru kana qaqqabuunii fi bira dhaabbachuun waa hundarra fardiidha. Hoo kanan godhin boru ganama biyyaayyuu dhabne
hundi keenyaa biyyarraa godaannee biyya keenya namaa alagaatu nu dhaaluuf deema. Kanaafi waan kana bakka guddaa kennuun barbaachisaadhaan jedha. Ayyee ulfaadhaa hundi keessanuu yeroo keessan qaalii nuuf kennitanii yeroo keessan asirratti qisaas gootanii waa'ee uummata keenyaa dubbachuudhaaf ulfaadhaa isiniin jedha. Gara dhumaatti mee namni dhaamsa qabaa waan kana dubbadha jettan yoo jiraattan isin hundaafuu carrama tokkocha kennaa. Haajii irraa jalqabna. Haajii waan dhaamattan gabaabsitanii yoo jiraate daqiiqaan kennallee dhumataa jira. Akkasuma obbo Nuhoonillee waan dhaamattan yoo qabaattan waa jedhaati sagantaa haa xumurru. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaamsi jiru dhaamsi haguma amma dhaamnee dubbanne kana dubbiin tanuma tamamma ayyoonni amma dubbattee abbaa biyyaa kaan nu maallee dubbatte kanuma kama nu dubbanne kana dubbiin waan barbaachisu waan dubbatan dalaguu barbaachisa. Dubbiin in dubbatanii namni aqlii yoo rabbi sii kennee jedhe aqlii rabbi sii kenne itti fayyadafattee itti dalagachuun barbaachisaa. Waan dubbatanillee yoo siin dubbatanii hojiirra ooltetti gaari. Saniif waan amma dubbanne kun namni dhageettan ka beektan ka gurra isin seentee wanni kun teenna jettanii fudhattan akkasiin hojiirra ooltu. Wanni dubbatanii fi akka rakkoon hiikamuuf rakkoon jiru akka inni hiikamuuf dubbatanii rakkoo kanarraa duuba akka inni hiikamu rakkoo san gara mootummaa yoo taate fi gara biyyaa yoo taate fi gara shakhsiitii fi namarra jala yoo taate akkasiin hiikamtuu fi barbaachisa. Wanni dubbannuuf sadi rakkoo kun haa hiikamu. Namni wal haa gargaaru walii haa dhukkubu lafa fiiti haa dhukkubu rabbii fi tirkatee diinaa fi tirkatee walii dhukkubee abboo namni har'a du'e kiyya jedhee lafti fudhamtilleen tiyyuma jedhee hayyoonni har'a dabrilleen kiyyuma jedhee sheeyin har'a rakkoo kanarra dabrilleen kiyyuma jedhee haati maanguddiitti haati ilmaata dabartilleen haadhuma tiyya jedhee shamarran dabrilleen shabuleettima tiyya jedhee haala kanarratti walii yoo dhukkubne nama keenya bakki inni jiru yoo walii dhukkubne furtoo gugurdoo taati walii haa dhukkubnu akka uummatalleetti walii haa dhukkubnu akka mootummallee uummata fiitii haa dhukkubdu gara rakkoon jirtu garuma tokko callaa ilaaliini rakkoo bakka mara bakka rakkoo irraa jirtu ta uummata isaa akka inni irraa dalagee ilaalee waan rakkoo jirtu mara fi tabeelaa yoo taate ta waraanaa yoo taate ta lafaa dhabiinsaa yoo taate ta miidhaa buqqa'aa yoo taate namuu rakkoo jirtu irraa yaada godhee irraa itti deebi'ee rakkoo san akka inni mootummallee haa godhu biyyilleen biyya isaa ka buqqaate nama isaa ka buqqa'e namni buqqa'elleen tiyyumaa lafti irraa buqqa'elleen tiyyumaa jedhanii san haa godha sanitti haa yaadu. Wanni an jedhu tanuma taan rabbii fi itti gargaarsifatanii rabbii keenya nu haa gargaaru. Rabbiin keenya uummata keenyallee diina irraa cabsee diina isallee ol haa fuudhu. Uummata rooba rahmatallee rabbii bakki inni jirutti oolaa kanallee irraa dhaabee itti haa kennu. Sanuma rabbii keenyallee kadhannaa. Kanuma walii dhaabnaa inshaallahu haganuma jedha. Ayyee obbo Nuhoo isinillee daqiiqaa lama waan hin caalle waan jettan yoo qabaattan nu jedhaati haa goolamnu. Galatooma anillee wannan jechuun barbaade silaaftu dubbiin hundinuu dubbatamtee dhumte wannan jechuu barbaade dhaamsa lama tokko mootummaaf dhaamaa tokko uummata Oromoo uummata sikkoo ilmaan sikkoo mandootii dhaama. Ilmaan sikkoo mandoo keessafuu akka ilmaan baaletti lafti teessan daangaan keessan bara dheerarraa qabeetiin jalarraa dhiibameetiin badda galaa jira. Kanaafi tokkummaa keessan ijaarradhaa akka ilmaan sikkoo mandootti ijaaraa waan amma deemaa jira gurratti kennaa. Ummata kana deebisaa bakka sarratti qubsiisaa alaa keessa ijaaraa wal dhagayaa ta Oromoo osoo jettanii teessanuu dhabaa jirtanii wal hadhageennu aanarraa qabee haga godinatti namni wal dhagee gara ifitti adeemu abbaan fedhe waan fedhe keessaa jiraatu waa'ee gartee ilmaan sikkoo mandoo irratti ilmaan sikkoo mandoo yeroon tokkoomtu amma lafa tana yeroo dheeraa bara dheeraa gartee gara mootummaatti dhiyyachaa turre yoo abbaan tattaaffate gartee namni nama wanni jedhaa kanaaf ilmaan sikkoo mandootii dhaama.